Gaafiin maal barsiisaa ta'a? Barsiisaan jiru gaafumaan isin gaafata malee. Hayyee Xiqqoo garuu hunda ani ilma gaafi eenyuti? na dhagaye ka ajaa'ibsaa na dhagaye ani Obboleettii. arraba fedhu an nama arrabsullee hin beeku. Gartee Wanni gaafi nama ol deebii qofa galchu wal gaafanne. arraba si arrabsuun deemu. Wanni nama ol galchu yoo arraba hin feene. Gaafii na gaafattaa jaalibsaa dhagaye ka gaafii na gaafattaa bakka naan galle yoo jiraatan illee si gaafadhaa. Gaafiif deebii tartiiba walii kennina malee arraba mamnu'a. Okay. Xiqqoo hunda ilma eenyuti? Komandoo akka dhageenyetti ilmaan arseeti. Arsiin gosa moo lafa? Lafa moo gosa? Arsiin gosa moo lafaa? Arsiin akkana ila. Ilaadis. Arsiin gosa moo lafa? Sitti maa jira kare? Inde? Akka suuta naa deebisaati jettu kana siin deebi'u ka seenaan keessin baay'ataa na dhageeffachuuf qophii ta'uu qabda malee. Laallaa intalatiyya. Laallaa. Suutumaani arsiin lafa moo gosaan siin jedhe. Dafteetuma au gosa Tokkoffaa au lafa. gosti arsii jedhamtu hin jirtuyyuu. Xiqqoo hunda Si komandoon keessatti nama gosa arsii himatu yoo ati naa fidde jechuudha. Ansi badhaasa. maal jetti? Si komandoon keessa nama abbaa himatee akaakayyuu himatee ardaa himatee bira achi taree gosa tiyya arsii jedhee himatu yoo naa fidde si badhaasa. Horteedha malee arse horteedha malee gosaa miti. Anna nyaate. Dhagaye. Horteen sun fakkeenyaaf ati Jamiilaa siin jenna. Takka Jamiila Abdii takka Jamiila Abdallaati. Akkasiimi arsii ati ammatti eenyuuti yoo siin jedhan ta'a Abdallaati. Takka ta'a Abdiiti. Akkasiimi ree. Akkasumas xiqqoo manti siin jee takka dhaggeeffadhu. Si komandoo ta'a arseeti siin jedhe bar si komandoo obbolaadhaa ilmaan arseetii siin jedhe. Deebisaa ta'e walirratti deebisuu deema. Sikkoo mandoo aarsiiti jettu. Arsii wanni jedhamaa tuni lafa moo maqaa gosaati takka maqaan siin jedhe. Maqaa lafaati moo akkuma hortee kuushi akkuma hortee Oromoo sanitti hortee sikkoo mandooti arse malee wannaa miti. No laal. Lafti amma isin arsiidha. Arsii jechaa jirtan. Baales addan lafa qabdi. Arsiinis addan lafa qabdi. Akkasiimi. Akkasanitti lafti arsii jaamtu tuni lafa moo maqaa namaatiin je. Dhagaye kaasitti himaa yeroo qabsoo wayii uummanni lafa arsii irra jiraatu kuni jechuudha. Horteen sikkoo mandoo tana keessaa horteen tokko lafa baalee irra jiraata. Horteen tokko lafa arsii irra jiraata. Yeroo lolli wayii deemu keessatti uummanni hedduun karaa mandoo kanatti na dhagaye. Karaa sikkoo kanatti. Deebisaan kee bareeda. Sister ati deebisaan kee bareeda. Dhagaye kaasiif xaree dhobsa qabaadhu ati nama dhiiraatii midiirtuu dhobsa qabdi. Dheereessuun barbaadu bara. Dheereessuun barbaadu. Lafatti akka baatee maqaa lafaa taate si himuu deema na dhagaye akkatti maqaa lafaa taate si himuu deema. No. Akkasan hin barbaanne. Sharri hin barbaanne. Akkasi keessa deemuu gaafii nama biraatiif dhaleessa waan taateef hin barbaanne. Ati walumaa galatti waan hin beekuuf waan keessa na ibsitu hin qabdu. Arsiin takka maqaa namaati takka maqaa lafaati. Dhumate. Hayyee amma lafarratti illee baate namarratti illee baate akkamitti namaa fi lafatti bahuu dandeette naa himi kaansii hima innaan didde. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Amma baale jechuun maqaa lafaati malee maqaa gosaati miti akkasiimi. Maqaa namaa ka baale jedhamu hin qabnu ana yoo taate malee. Yaa Rabbi qiyya. Baale jechuun ati eessa dhalatteeti? Dhalootni kee eessa? Baale. Baale mire lafti baale san duba baale moo? Hay. Maqaa gosaati moo maqaa lafaati baale san? Maqaa lafaati siin jedhe bar. Baale maqaa lafaati illee. Akka baale arsiinoo maqaa lafaati moo maqaa namaatiin siin jedhe? Maqaa namaallee maqaa lafaallee arsii. Lachuu qabdi ka dhugaa jirtu.
akkana deebisi hottu galatoomi thank you yaa tokko deebifte takka immoo amantii 50 deebifte tokko tokko dhibba deebifte sikkoo man tokko arsiiti kana sirruma deebifte arsiin ammoo maqaa lafaatis maqaa namaatis jette kana baransantii 50 deebifte arsiin arsiidha maqaa lafaatii miti arsi maqaa namaati ammoo lafa tahee yaamamaa jira malee inni immoo maqaa namaati walumaa galatti arsiin عن المبالتي of course الراس بروس المبالتين مبيخو انا هرقي تنقلي مالي مبيخو هرقي متين ان هرقي متي هرقي تنقلي المبالتين بالي خلاص بالو ما جتينين بونا سيقالي دموغتين دلد يند جوار محمد چانچو دلتي ان دموغتين دلد قال لك eenyumti fedhe fuudhee kaan argin nageessee kaan jinnii na godhuu miti an baale miti abbaan jedhu as ba'u si galee booniyyee welcome baale miti namni jedhu haa as ba'u tokkolleenu baaleen eenyu abbaansaa ati baale miti ati dhumuugaa miti hin dhalanni dhumuugotti aanaan jiru abbaan fedhes bee ati dhalataa dhumuugaatii miti aanaan jiru abbaan tokkos bee shawaa qottu jette shawaa qottee booda neegisiisuu deemta maraadhee shawaa dhufaan boo'insan dhaqqabu nammaa boo'insan ardii garagalchee nammaa yoo anaafate wal fuuni biyyuma lafaa tanarra jiraanna malee Harargee sin gallu Baalee sin gallu Shawaa sin gallu yoo anaafate wal fuunes kana dhageessanii uummata ati Baalee miti abbaan jettu koo ol bayi ati Baalee miti naan jii Baalee miti abbaan jettu dhageessee waliin boonyaa bayaanii wajjin guyyaa tokko boochee boonii jedhe nagalaafatu barbaadde mee abbaan ati Baalee miti naan jettu tokkoon namaa koo ilillii ol darbadhu si galchaa ati Baalee miti naan jii qottu tokkoon namaa ati Baalee miti wallaahi niin qadhaa ati Baalee miti naan jii qottu si galee dhiirri Baalee namaan arrabsu dhiirri Baalee namaan arrabsu hadheen gadda gandaa fi kutaa fi jinnii walitti gannaqee muka hudduu walitti isin dhiibsisan eenyu dhiira Harargeeti moo dhiira Shawaati san